Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Ashamaa ilmaan Hormaa, ashamaa warra gaanfa Afrikaa. Ashamaa warra Armaniirraa, Arabarraa, Boosniyaarraa, Gireekirraa, Gujiraatiirraa, Hadraamiirraa, Mamluukii, Masrii, Poorchugaalii, Siiriyaadhaa, Turkiidhaa, Yemaniidhaa, Xaaliyaanii, Yahudaa, Chaayinaa, Kooriyaa waan hundarraa waa hambifattanii babbareedoo warra Horn of Afrikaa. Akkam jirtu? Jajjabaattuu nagaadhaa, fayyaadhaa. Maali jirtu? Egaa kudoo hireen qajeeltee torban tokko nu dheeressanii jennaan kunoo hadhas deebinee dhufne waanuma ammoo nutti dhagahamte waan qalbiin of keessaa qabdu isiniin qooddachuuf asirran jira. Egaa waan amma dura isiniin qoqqooddanne kana homaa waan irraa jaallattan naaf fakkaata akkasittiin fudha. Egaa akkuma barame torbanetti yeroo tokko wal arginu xiqqaatu oduudhuma gaarii wayii tokkollee yoo jiraatte waliin qooddachuun hamtuu miti. Hadhaa warra amma dura uummata warra Afrikaa warra Kubbaalaa jedhee bosona Iskootlaand seenee ture sana torban darbe poolisiin buqqaastee kun akkuma argitanu suuraa isaanii. Sana buqqaasanii qaallicha seera malee biyya jiraatte fa'aa jedhanii dhaaggalchuun oolanu qaallitti warruma biyyaati isiin Ameerikaa sanas mana wayii yeroo fi manuma mootummaa kaa'anii jiru kan jedhu oduun jira. Maaliif durumaanuu muka seenan eenyu seensiseen gara fuulduraatiif dhaga'uuf jiran ammoo akkuma halaalaan teenyee ilaallutti waan dhabamtu nama gurraacha kana uummata meeshaa godhata. Isaan egaa dubbiin isaanii kana irra dhumeera Iskootlaandis lafa nu argachuu hin dandeenye abdiin keenya egaa asumarra gabaabbatti waa Iskootlaand qubatuun sun. Kan biraa warri Microsoft Windows 10 torban kana I think guyyuma lamaan dura moo sadiin dura umrii isii fixatteetti jedhanii nu beeksisani. Warri Windows 11tti hin ceene haga ammaa jirtan egaa umriin isii dhumatteetti. Lakkuma barshiniin jijjiiramuun mirgi meeshaa keenya irra qabnu xiqqaataa amma artificial intelligence dhufnaan guutuuttu warruma Microsoftiti warra Windows ittiin gargaaramanu hidhaa isaanii keessa jirra jechuudha. Kanuma quba qabaadhaadha. Kaan warri Eurobond gaafa wayyaaneen 2012 na fakkaata amma duras dubbadheen jira. Biliyoona takka liqeeffattee yeroodhaan kuppoon jedhan araataadhumaa jennu miliyoona 33 ta'e hin beeku waggaa 10 kaffaltee fixuudhaaf namarraa uummatarraa liqeeffatte sana bara 2023 na fakkaata mootummaan biltsiginnaa beeseen hin jiru maallaqa hin qabnu jettee achi booda marraa duraatiif jechuudha waan namaa kaffaluu dadhabde jedhamee akka malee hamtuutti himamaa turte. Waggaa darbe immoo warra irraa boondii sana bitate warra isaan irraa liqeeffatan sana walii galanii egaa akkuma tartiiba boondii sanatti akka haaraatti boondii sana haaromsanii fi turan amma immoo barana meerre farankaan keenya jedhanii ni jennaan walii galuu hin dandeenye. Gatii boondii sanas xiqqoo irraa nu cabsaan ni jirti. Jarri liqeesse sunis hayyee afaan warra colleetiin boondiin keenya turte kun akka malee dabbasaa guddisteetti dabbasaa kana heerkat jedhanii dabbasaarraa nu muraa jedhan afaanuma colleedha. Gatii si xiqqoorraa xiqqeessaa jechuu fakkaatti. Sanas waliigaluu hin dandeenye fakkaata hayyee gatii isinii xiqqeessina. Ammoo waan isin gara fuulduraatiif argattan irraa ammoo bu'aa guddaa argachuu qabna ka jedhuun waliigaluu hin dandeenye.
akki warri liqeesse himutti jarattiin Itoophiyaa ammaaf callaa dhabde malee egereef maallaqa qabdi waa qabdi eenyuun malee liquidity malee insolventii miti ka jedhu egaa adda deemaniiru kissii isinii dhiyeessina biyya Ingiliizitti jedhanii akkasiin gargar deemanii deebi'anii wal arganii dhiisanii beeku biliyoona takkittii sana ammoo walumaa galatti mootummaan Itoophiyaa liqaan irra jiru xiqqaatu ka biyyaaf ka alaa oliif fudne toora biliyoona 60 ta'uun oolu jedheen shakka. San keessaa biliyoonni 15 koorra chaayinaati. Isii karaa baaburaa ta'uu Jibuttii fi shaggar jidduu isii baabura magaalaa shaggar keessa deemtu kurraazmaarree jedhanii Oomoo keessatti Gilgal Gibee Teleekoom maarree sababa garaa garaatiin isaan irraa guuraa kan turan sun walitti kuufame kan biyyaas uummatarraa isii lilliqeeffatte walitti qabamee toora biliyoona 50 kan 60 akka ta'utu irra jira gaa. Amma booda Abiy biyya alaa deeme gaa Abiy where is our money naa jedhanuun xaaqiyyaa kana duubee kan beektanii miti sii kana kaayyatee muraayaa gurraatti hin qabu sii kana ofirra kaayatee maal teelti jirattiin kun hoo anaaf liqeessite modaqeeti wayyaanee gaafadhu jechuunsaa hinaafu mataa gad qabatee duubee kan beektanii warri durii wallaalu ijoollee dhammaa kun beektanii dhiistanii hin beeku sadarkaa sanarra jirti. Ammoo waan jabaa miti siin biliyoona takkittii sun ammaa fi akka isaan gaalaallatan waan biyyattiin tokko waan ala gurguratan irraa fudhachuu kan biraas immoo waan biyya keessaa qaban irraa fudhachuu barbaadan waan kaffalan oduun egaa inni jajjabaan torban kanaaf isinii qabu isiidhuma kana kan biraa egaa seenaa warra egaa akkuma lamatti hiikkachuu dandeessani warri badhaadhinaa warra kaaniin gantoota baandaa maarree jedhu kun isaanis mootummaadhuma Imiraatii isaanumarra taa'anii achirraa utaalaa jiran malee kan ofii miti. Isaanis mootiin isaanii eenyu akka ta'e timuun adabaan mootii isaaniillee akka isaan tajaajilan. Inni mootummaa sanas kuffisnee boriftaan dhiyaateera jedhee dhibbee dhahaa jirus hiyyeessuma ganda keessa wal ajjeesee isiidhuma sana injifannoo maarree akka zabana durii sana himachuu dhiisee warri mootummaa sana utubee qabee bitaa mirgaan dhaabee jiru xiqqaatu fuulduratti kan mul'atu jechuudha. Warra Imiraatiiti isaaniin duuba sigaa kabiraa jijjiraachuu mala kanaaf mootii ofii yookaan akka an jedhutti warra indaraasee sana eenyu akka isaan ta'an gaggabaabsine jechuun waan haaraa miti akkuma hiree ta'e namni gariin yoo seenaa isaanii jala hin deemne mataas wal hubachiisuun hamaa miti jedhee kanaaf egaa hadhatti seenuu barbaade narra laalinaa jechuufanne. Egaa akka beektan ergaa bara 2018 mootummaan bilisiginnaa kun warra Imiraatiitti hirkachuu jalqabe torban darbee waasin himeera. Dabalatatti torban kanaaf moo torban darbaatiidhuma kana keessa jechuu dandeenya waan amma dura 2018 jalqabanii jala deemaa turan waldaa mootummoota Afrikaa keessaa kunoo African Continental Free Trade Area ka jedhamu biyya 24 keessa jiru tuma shorroqxuu baranatti seentee jirti. Shaqaxa kan duraayyuu kunoo xayyaaraan gara Keeniyaas South Afrikaattis foonis taatee baaqelaa boqqolloos taatee jimaa waa ergatanii jiran egaa nagganni jalqabamee jira jechuudha. Hulaan babbanamaa jirti. Akkuma beektan amma dura warra amma BRICS jedhamu Biraazil, Raashiyaa fi Hindii fi maarree walitti maabara sana gaafa warri Imiraatii ofii seenanu Itoophiyaas fudhatanii galanii achis seenanii jiran jechuudha. World Trade Organization ganna dheeraadhaaf zabanuma wayyaanee kaatee Itoophiyaan itti seentituma jajjadamu dhiyoo kana deddeebi'anii waliin mammari'atanii akka oduun jirtutti egaa waggaa haaraas dhufu kana keessatti miseensa ta'uun oolan ka jedhu sanaafis egaa gabaa ofii bal'ifachuuf deemanii akkuma Britain Woods Institution isiin kun isaan keessaa tokko World Bank fi IMF keessa barris itti darbee moo itti hin darbine hin beeku garuu biyya hiyyeessaatii fi miseensa sana ta'uun gabaa bal'aattuuf baasuun waan garii mirga ofii tikfachuudhaafis nama gargaara. Imiraatii jala hirkachuun
badaa agasmara badaa miti jechuufan jedhee European Union waliinis waa mallatteessan Global Gateway Partnership ka jedhamu kan Xaaliyaaniin Zamaatee Plan jettu waliin Afrikaa kana waan kana sustainable energy maarree renewable energy kanatti fi transportation maarreetti invest goone hiyyeessi akkasiin gama keenyaan dhufne duubatti hambisuu tattaaffanna ka jedhu gaa san keessaa kunis tokko jechuufan jedhe. Egaa Imiraatiin maal fakkaataa turte? Tokko kunoo akkuma argitanu biyyi fedhe bakka fedhe hin turu 1960mootaaf 70moota keessa akkuma argitan jarris hiyyeessuma turani boodammoo hadhammoo kunoo bahaaruma gubbaattuu biyyuma guddoo tokko ijaaruu warra danda'e bira gahaniiru. Gaafa immoo hiyyeessa turan sana akkuma biyya keenyaa kunoo makiina dhakaa guuruufaa gurguddaa kana si makiinaa xixiqqoo kanaan deemaa ta'u waggaadhuma 55 dura jechuudha fagoo miti. Baay'ee nama inni waltajjii kana hordofu lubbuun jiraataa ture. Hadha immoo kunoo akkuma argitanu gammoojjiidhuma sana keessatti waa guddoo tolfatanii dur kunoo gabaa dhaqanii gatiinaa buusii raafuu meeqaa muuziin sun gatiin isaa meeqa warra jedhaa ture. Addunyaan guutuun achitti bobba'ee jiruu isaa kaampaaniin baay'een tolfate kunooti dur gabaa keessatti waggaanuma 55 wayii kunoo dinnichiinis shunkurtuunis wanti hundinuu maqorqoraanis taanikaanis katooraanis hundinuu gabaa keessa kunoo akkas diriirsanii miizaana isii xiqqaanuu ittiin gurguraa turre fa'aa salvaajii fa'aa akkas bibbitataa warra turetu gaa barree inuma jijjiirama. Isaan gaa waggaadhuma 60 keessatti sababni gaazii taatuus ammoo bulchiinsas haxxummaas hin dhabanu hiyyummaa sana keessaa bahanii warra kunoo asirra gahan jechuufi ilma beektanii waliin yaadachiisuun hin hammaatuufi. Gaafa immoo bilisummaa bahanuu fi tooruma sana 60moota keessa akkuma argitanu mootii isaanii isaan duraati. Abbaa mootii ammaati. Gaafa amma gaazii wayii qotachuu jalqaban kunoo meeshaan kan duraa sun gabba'ee namoo ajaa'ibee maal wanni kun waraanni isaanis kunoo akkas fakkaataa ture gaafasi. Milishaadhuma xiqqoo tokko Ingiliiziin itti dhiistee deemtee kun akkuma argitanu. Akkuma Yemanii hidhatanii gariin isaaniis Yemanii irraa godaanan jedhama. Jara kana magaalaan isaaniis kunoo biyyoo qottoo fakkaatti turte gaafas kunoo laga bu'anii akkuma keenya wayyaas miiccatanii Reenji Rooverii fi Laand Rooverii gabaan isaaniis suuqiin isaaniis akkas fakkaataa turte. Gaafa amma 1971 kan isaan biyya ta'anii gambaane amma kunoo akka argitanu masaraan isaanii guddichisa kana isaanuu keessan ta'anu muuziyeemiidhuma godhanii namni dhaqxeedhuma laaltee ashaqxee biraa galti. Ituu sii kana hin ijaarratiin dura immoo gaafa amma biyya bilisoomtaniirtu jedhanii Ingiliiziinis biraa deemtu kunoo waa wayii dunkaanii wayii keessa ta'anii warri mootiin gaafa sanaa waliin mari'ataa turani. Akkasii gaafa ayyaana illee bakka itti godhatan diggisiin isaanii waanuma xiqqoo kana keessatti hadhaa akkuma isin qararratti agarsiise kunoo masaraan isaanii inni guddichi jechuudha. Qasaraan waxan moo maal jedhan faranjiin kaasel jettu sun afaanuma irra barraa'ee akkuma amma eenyu sana keef jedhanullee afaanuma irra barraa fudhatan fakkaata afaan wal barraa fudhatti kunooti ajaa'ibaa kana inni nu magaalaa guddaa tokko fakkaata. Sadarkaa kanarra gahaniiru gaa Abiyyi yookaan immoo mootummaan Abiyyi jara kanatti hirkate kunoo gaafa mallatteessanii bilisummaa Ingilizii waliin kennanu akkas fakkaatu waggaadhuma 50 wayiiti 54 maal kunooti bakka bu'aan Ingilizii mootiin isaanii abbaan Muhammad kunoo akkasii walii mallatteessanii alaabaa isaaniis ol baasanii ashaqanii achii boodas akkuma aadaa ofii jechuudha gammadanii kunoo qawwee ol qabatanii sirbaa turanii. Egaa wanti bakka ofii dhaabbatu hin jiru barree 1970 hadha kunoo isaanii
sadarkaa kanarra gahanii jirani. Warra kana gaa mootummaa biltsiginnaadhaa fi daraasee kan ta'an warra daraasee beekuun hamaa miti jedheetanii. Seenaa isaanii guutuu jalqabarra kaasee isinii qara'uuf miti. Sana sagantaa sana hin qabu. Ammoo akka quba qabdanuu xiqqaatu warri kun Itoophiyaadhaaf jechuudha. Bara 1994 irraa kaasee hammuma bara jiru kanatti xiqqaatu biliyoona guddaa akka ta'u gargaarsa maqaa jedhuun kennaa turani. Kennaniiru. Kunoo eenyutti waraqaalee garaagaraa waan kana mul'istu laaluu dandeessanii achirraa nama mul'ata gaa namni hiyyeessaa waan itti hirkate sana warris falmaa jirtan immoo warra falmitan kan akka gaariitti beekuun hin hammaatu jedheetanii kan hin fidfidaa jiru. Waan namarraa fudhatanii waan namaatiin jiraatanii jechuudha. Isaanumatti maxxansi kunoo doolaara jechuudha. Maallaqa ofiitiin diraamoo maal jedhaniin isiidhaan biliyoona 5 doolaaran immoo biliyoona 1,400 ka ta'u jechuudha. 1994 irraa kaasanii hamma ammaatti kennaa mootummaa Itoophiyaadhaaf kan godhani. Maal fa'aa eenyufaa kenne yoo jettani kunoo warra Abu Dhabii Fund mootummaadhuma kan Emiraatii sanaa Noor Foundation, Emirat Red Crescent, maskalii isaaniiti Sharjaarraa fi warra kaanillee warra saddaqate jedha. Sadaqaan sun bara kamii kanneen ol guddataa ture kunoo akka argitan nutti 1994 irraa kaasee waanuma xixiqqaa saddaqataa turanii booda akka argitan 2018tti biliyoonaan ol guddate achii booda sammuma tokko miliyoona 500,600 kennaas gahane egaa. Injera abbaatii ofii kan akka gaarii beekuun hamaa miti jedhee taate. Kana malees seenaa isaanii kan durii sana jechuun akka diiniin himu moggaa dhiisne akkuma duniyaa kanarraa warri seenaa himu akka barreessanitti bara ammaa warri Abrahaa fi Asbahaa jedhamu. Bara sana jechuudha warra Bizantaayin Istaanbul jechuu dandeessa warri Musliimaa. Warri Kiristaanaa immoo Konstaantinoopil warri Roomaan gamni tokko jechuudha achii gaafa bulchaa ture. Warri Yihudaa karaa amma Arabaa kana keessa turan badaa nu miidhan jettee warri Kiristaanaa achi turte. Iyyannaa dhaqxee mootii isaaniitti jechuudha warra Roomaatti himattee jennaan ofii dhufee loluu waan hin barbaanneef jedhan egaa mootii warruma eenyu kana Aksuumii kanatti ergee akkasiin Abrahaan duula deeme inni kan Quraanaa jedhu Abrahaan Makkaa waa miidhu jedhe. Jarri kun immoo lakki garuma daangaa Omaanii kana warra Parshaa waliin wal lolanii jechaan Parshaa kana ofirraa deebisanii Omaaniin gaafas warra ammaa kanas hin dabalatti warra Emiraatii kanas akkasii warra Kiristaanaa kana xiqqoo bilisa baasanii Yihudaas cabsanii deebi'anii jetti seenaan namni himatu kun warri Quraanaa amma akka biraatti beektan. Egaa amma immoo Yemen kana keessatti warri Huttii kun Yemeniin gargaaramanii waa dhiibaa jiranii warri Emiraatiif Saawudiinis lollolanii ra'aanuu hin dandeenye Israa'elis loltee jechuudha addunyaan garagaleera. Hin beeknu gaa mootiin Itoophiyaa kan amma jiru gara fuulduraatiif dulchisanii dhiisanii hin beeknu kanas gurraa qabaadhaa jechuufanii oduu kanatti dabale. Kana malees warri Imaraatii Itoophiyaa waliin nagganni isaanii amma xiqqaatu toora biliyoona 9 gahee jira jechuudha. Walirraa bitanii sababa adda addaatiin gurguran kanarraa jechuudha. Xiqqaatu kubbaaniyyaan garaagaraa biyya sanarraa kan warra Imaraatis ta'e egaa akkuma amma dura jedhee keessaa Dubaay sana keessatti addunyaan guutuun achi waajjira qabdi. Ta'aneellee irraa
tokko dubbachuuf han deemaa ormas ta'ee maarree maqaadhuma Imiraatirraa dhufe jedhamuun xiqqaatu kubbaaniyyaa 300 ka ta'utu Itoophiyaa keessa jira. Kun hundinuu egaa sababaa garaa garaatiin hojii adda addaarraa jechuudha. Warri faarmaasitikaal, warri aerospace gubbaatti ka jiru, warri makiinaaf waan akkanaa, warri real estate barbaadu hedduudha egaa. Kun martinuu biyyattii sana keessa kanaaf biiliyoonni 8 sun biizinasii ka'o'ee kanas quba qabaachuudha. Warri biltsiginnaa kuffisna ka jedhu kanas qalbii keessaa qabaachuun hin hammaatu. Sana dabalaati warri gariin akka himutti amma Dubaay magaalaa warri tujaaraa keessa jiraata jedhamanii himaman keessa sadaffaa moo maal ta'aa jirti jedha. London, Paarisii fi Miilaan dhiisee namme amma gara Dubaayitti goggodaanaa jira. Bitcoin xiqqaatu amma toora miliyoona 20 maalsaa uummata harka seeneera. Miliyoona 1 akka ta'u namichatu ofii namichaa jennuun kaaf egaa yoo miliyoonni 1 immoo ka taatu asiif achi babbadde kaaf egaa toora miliyoona 18 ka ta'u gabaa keessa jira. Sun egaa maallaqaan fudhanne toora tiriliyoona meeqa ka ta'u sana keessaa harka 29 ka ta'u abbaan Imiraatiin himama. Jechuun warra Imiraatii jechuu kooti miti. Ati maqaa sana adreessa sana bakka sana godhate 28% bitcoin jechuudha. Holders achi jirani kun egaa toora biliyoona tiriliyoona jechuun nan danda'a gabaadhuma torban kana meeqa 111 gabbuuteetti. Kanaaf toora biliyoona tiriliyoona 2 ka ta'u maallaqni warri qabu achi jira. Gabaasni gariin akka himutti warri namni biliyoona 2 jedhamee himamu xiqqaatu 23 teessoonsaa Dubaay Imiraat jiran jechuudha. Biyya Imiraat keessatti himaman. Warri miliyoona 2 jedhamu isaan xiqqaatu toora 100,000 ta'an isaanuu. Biyyattii xiqqoo sana keessa jechuudha. Addunyaa maallaqa qabu guutuun achi jira. Waan gaariin qofaa miti hammeenyaanis baay'ee himamte gabaasni garaa garaan akka himu garii isaanuu ni waakkatu. Haa ta'uuti fakkeenyaaf kiriptoo kiwin ka jedhamtu qaallittii Bulgaariyaa sana yoo dhageessanii jiraatan Ruuyaa Ignaatoovaa jedhamu as buuteensi dhabame maayyii teessoonsi achuma Dubaayii. Maafiyaan garaa garaa kan Awurooppaas haa ta'u kan Afrikaa, kan Awustiraaliyaa baay'een isaa achumatti argama jedhamee himama. Amma Dahaaba albuuda garaa garaa Tigraay irraa dabaleeti, Daarfur Suudaaniiti, Koongoodha, Zimbaabuweedha, Gaanaadha kaachirraa buqqaa waggaa xiqqaatu biliyoona 40 ka ta'u jechuudha. Karaa seeraan alatti kan bahu. Achuma gala jedhanii duwwaa egaa warra kanatti achi jira. Innaa mootummaa warri kuffisuu deemu mootummaa bifa kana qabutu egaa indaraasee ta'ee biltsiginnaa kana tinnisaa jira jechuuf hin jedhe beekuun hin hammaatu. Ofiis egaa mootoliin isaaniitu jaara. Isaaniin alatti immoo fandii garaa garaa ijaaranii bakka hunda addunyaa keessatti invest godhanii jiranii gurguddaan isaanii Abudaabii Investment Authority jedhamu. Inni tiriliyoonaan waan lakkaa'amu godha. Addunyuma bakkuma feetan Awurooppaa kana Ingilaandii, Paarisii, Swiizerlaandii, Niiwoorkii bakka waa jirutti isaanis qabeenya qabu. Investment Corporation of Dubai ICD jedhamanis maallaqa guddaa naanneessa. Mubaddalaan jira. Abudaabii Development Holding Company jira. Chaayinaa keessatti, Hindiitti bakka hundatti jechuudha. Gariin isaanii isaan kana keessaa hammi tokkos Itoophiyaadhaas investimentii qabanii. Egaa warri kun numa amma gurguddataa dhufanii fakkeenyaaf baankii guddaa warra Ameerikaa City Group kana keessa isaan sheeriin isaanii guddaadha. Baankii Ingilizii kana Standard Charter bituudhaaf tattaaffii godhaa turanii maayyii bakka siin aanteen beeku. Chaayinaa irraa Soft Bank kan jedhamu Jaappaan irraa sanas bituuf tattaaffii godhataa jiranii humna hagana gahu qabu.
quba qabaadhaa jechuuf hin jedhe. Kana malees warra chips produce eenyu design godhu foundaries isiin jettiin tokko bitatanii jiran Ameerikaa keessaa of qopheessaniiru. Egaa jara kana jechuudha warri amma kanaan laalutti naf fakkaataadha egaa mirkaneessuu hojii keessanii ammaaf kana fakkaatan eessaa ka'an yoo jettan warri kun fagoo miti walakkeessaadhuma bar 18ffaa naf fakkaata achirraa kan isaan mul'achuu jalqabane namuu gammoojjiidha waan qabu qabateetuma olii gad deddeemu bakka irraa Yamanii irraa isa ta'u gara olii irraa warra Kuwaitis haa ta'u Bahareenis taate kabiraa irraa warra goggodaan toora sana qubqubatee jiraataa ture jedhama. Jara kanatu gaa booda keessa Ingiliiziinis naggadoo fi achirratti karaa sana rabbantee bahara irratti shiftaan bahara zarafu kun isaan rakkisee jenna Laatiin Ameerikaa irraa dahaba guurtee achi gurguraa turte na fakkaata. Qimamii fi waan arge kan ammoo Aasiyaa kanarraa fudhattee biyya ofii geessiti. Arabni karaa sana irratti rakkisnaan egaa achuma poolisii ta'anii eeguu jalqaban jedhani gaafa sana egaa warra kana walitti qabanii ituma isii wal ajjeestii wal fixxe jedhan akkuma mana uummanni biyya keenya daangaa kiyya maarree kona jalaa uffatee jedhu hiyyeessee akkasii wal dhibaa turan jedha booda rakkisanii jennaan Ingiliiziin mataatti taatee. Mootii sheeka isaanii wal laamteeti amma booda waliin rakkisnaa jettan yoo waliin buutan tokkoon keessan walirratti hin bobba'ina kottaati nutti himadhaa jedhan. Dubbii keessanii kaa hiyyummaa namtuudha hiyyummaaf wallaalli gaafa nama qabate wal bira taa'anii rakkoo fi hiikkachuun hin danda'amu akkuma amma biyya keenyaatti kililii baharree godhateetti kilaashii ganda keessa qabu fudhatee walirra bobba'a. Isteetii namni jiru wal waame dhiironni kun maalinne akkam nu wayyaa hiyyummaan kun nu fixaa jirti kanarratti immoo wal fixneen taa'aka jedhuun homaa mari'achuu hin dandeenye sababa sanaan egaa warra kana waliif fidaniituma jedhanu yeroo sana sheekdamee imraatii xixiqqaa 9 na fakkaata Qaataarii fi Bahareenis itti daballe jechuudha. Egaa gosa isaan kana keessaa egaa akka isaan himanu gosti guddaan warra Baniyaas moo maal jedhamutu isin achi qoqqubate isaan keessaa immoo warra amma Aldaahiyaan jedhanu mootii amma Abiyyoo waliin firummaa jabeesse kana abaabilee isaati mataan isaanii kan ture booda isaan kunis wal ajjeesaa wal fonqolchaa maal jedhaa jennaan jarri tokko itti hammaannaan isaan biraa immoo gara Dubaay sana godaanan jedhama falaasaa jedhaniin falaashaa taatee falaasaa nan gaafatinaati isaan achi quqqubatan akkasiin egaa ituma deddeemanu jechuudha warri kun namuu ganda ofiitti ganda 7 sana jechuudha tolfatanii egaa amma orma 1960 keessaa warri Ingilizii gadhiisanii deemuun naa jedhan walii yayyaamanii akkamisinii wayyaa jajjedhanii na fakkaata warri lamaan warri Dubaayii fi Abudaabii wal waammattee maal nu wayya jajjedhanii mammari'atan na fakkaata egaa yoo isaan deeman karaa kanaan wal bulchuu nu wayya ka jedhu mala biraan qabnu isaanumatti mala waliif dhahe jedhan egaa wal waammatanii isaan lamaan kana. Booda keessa jirri kaanis yoo dhufan nuttaa dabalaman jedhanii walumaa galatti gaafa ammaa 1971 Juulaay keessa na fakkaata warri ja'a walii galee Abudaabii Dubaay na fakkaata kaane Raas Alkaayimaa Haayimaan Fujaayiraa faa jarri kun Imiraatii sana ijaarratanii booda ji'uma wayii tokko erga isaan bilisummaa bahanii booda inni kaanis itti dabalame 7 ta'an jechuudha. 7 kun egaa guddittiin Abudaabiidha ta'anii Dubaayii kaan Sharjaadha kaan Sharjaa Sharqaa isaan Sharjaa jedhanii na fakkaata.
Raas Alkhaayimaadha, Ayimaani, Ummal Quweenii fi Fujaayiraa jedhaman. Egaa jara kanatti walitti dhufee kunoo gaafa ammaa bilisummaa bahanu mootiin isaanii isaan kun mootii amma jiruuf abbaadha. Isaan kun immoo warra faamilii lamaan egaa kan amma kan bulchu jechaadha. Warra Maktuumii fi warra Alnaayaan. Inni Maktuum pireezidaantiidha. Inni Alnaayaan pireezidaantiidha. Maktuum itti aanaa fi piraayim ministeer tatta'a. Walis dhadhaalchisaa jechuudha. Fagoo miti. Jara kanatti ture jarri kun immoo naa darbanu ilmaan isaanii fudhatan na fakkaata. Yes, ilmaan isaaniiti. Fudhatanii jarri sunis dadhabnaan immoo obboleeyyan jechuudha. Obboleeyyantu dhaale. Amma warri aangoo jiran gaafuma abbootiin isaanii jiran gaafuma amma biyyi nuti hin bilisoomin dura jechuudha. Warra dhalatanii rakkoon zabana sanaas hin bebbeekan hamma tokko. Egaa maal fakkaata bulchiinsi biyya sanaa akkamiin ol bulchan yoo jettan seera tumatanii 1971tti akkuma egaa namuu akkuma aadaa ofiitti bulfata. Isaan mootummaan isaanii akka waan majlisa laalaa wayii qaba. Majlisni kun warri torban sun mataa qaban sheekoliin torban sun majlisa laalaa kana ta'an isaantu biyya murteessa. Waliigala kan Imiraatiidha. Isa jalatti immoo sheekdamii bakkuma ammoo ganda torban jirtu sanatti immoo namuu akka nugusaatti mataatti sultaana. Imiraatii torba jechuudha. Sultaana isa murteessa gosa isaatu mataatti ta'a namni biraatti hin ta'u. Of jalattis egaa seerri isaanii federeeshin jedhaniin federaaliidha jiratti nama sultaan qabdu suni waan ofii hojjetan waan ofii murteessan qaqqabane waan waliigalaas immoo kan biyyattii Imiraatii sana jechuudha torba ta'anii murteessan. Egaa jarri kun ganna dheeraadhaaf wal ajjeesaa warra ture. Achuma sultaana ofii keessatti obboleessa fonqolchaa ilmi abbaa ajjeesaa. Ituma jedhan amma zabana dhiyoo kanarratti illee waliin garagalaa maayyee kana keessatti xiqqoodhuma bayyanataa barris maallaqnis egaa waan hin qajeelchine hin qabdu wayyaa dhufanii kana eenyu kan isaanii majlisa laalaa kana jalatti isaan mallee Federal National Council jedhanii akka waan paarlaamaa wayiitti lakkaa'ama. Seera isaanii 1996 marraa tokko achiis 2021 maal jijjiiraniiru. Isii keessatti egaa paarlaamaa kan namni taa'u 20 ture booda 40 godhane. 40 sana keessa 20 sana warruma amma sheekota Imiraatiiti isaantu murteessa eenyu akka dhufu jechuudha. Qooda walii kennanii fakkeenyaaf Abudaabiin 8 qabdi 8 keessaa arfan sana mootii sana murteessa. Dhaqee dhufee paarlaamaa taa'u jedhee afran hafan immoo ammallee sana immoo akka waan warra filatamu jedhee immoo nama hamma danda'e jechuudha. Yoo 4 qabaate nama fakkeenyaaf 300 marraa 300 guddisee 1200 fa'aa kaadhimachuu mirga isaati jedha. Ammas isumat mootii godha. Yeroo jalqabaa badaan turre warri amma dubbii filmaataa kun bara boodaa kana baay'een toora amma 200,300 aktiivli qooda irraa fudhata. Filmaannis hin gaggeeffamaa sirnaan jechuudha. Warri kun egaa 20 mootiin daayireekt jechuudha baluu kottu jedhee murteessee fi isaan kan immoo filaman umriin waggaa 25 moo maalii oli sirri gariin jechitti badiin dalagnee maarree isaantu seenaa 40 sun ammoo waan murteessan seerri isaan murteessan hin jiru akkuma gorsituudha biyya dubbii murtaa'uu qabu warri ministeerota kaabineen isaanii jechuudha. Waan gama isaaniitti erga ilaalanii yaadatti kennatu waan jijjiiramuu malee egaa bulchiinsi isaanii waliin marii jechuudha. Mariidhuma konsensus waan ta'eef sanaan gaggeessan badaa akka waan naannoo biraatti biyya biraatti garraa eeggachuu hin dandeenyu. Amalli sun nu bira dhufuu danda'a dhiiroo ka jedhu jechuudha. Mootummaan isiin amma karaa dimokiraasiitiin jijjiiramtu nammee hiyyeessistu jaarris walqixaa isiin shiftaan isii waa qabdu sagalee kennate mootummaa jijjiiru kun isaan badaan jaallatanu lakkoofsi isaanis xiqqoodha amma
erguma amma 2021 seera jijjiiraniin namni biyyaan baasu jechuudha. Xiqqaatu fulmaata sii ganda keessa gaggeeffamturra qooda akka fudhatu inni qabeenya qabu isaatiin gorra Dubaay immoo guutuu biyyaan beeku qabeenyuma horachuu achirratti kan ijaaru sana jechuudha. Mana fa'aa mirga fa'aa suutaan babal'ifataa dhufaniiru. Egaa jara kanatu as dhufe jechuun namni falmatu eenyu jechuun beekuunis gaariidha. Hammeenya qofaa miti. Maaltu irraa argama jara kanarraa? Hammeenya maaltu immoo dhaqqabuu danda'a? Mootummaan isaan irratti hirkatuun kun gaariidha moo gaarii miti? Isiniif handhiisa. Ani zabanni jijjiirameera. Hamma naa galutti jechuudha. Bakka duriin jiru. Isaanis dhugaadha maallaqa isaaniitiif bu'aa barbaadani. Bu'aa barbaadas ka walii gad deemanu. Ammoo kophaa ga jiran hin fakkaatu. Humna jajjabaa qabani. Kaayyoo gurguddaa qabani yeroo ammaa kana keessatti. Gaafa ammoo 2021 jechuudha. Saganteeffatanii jiran waan hedduu jijjiiruuf jechuudha. Amma san duraa'u jechuudha 2030tti waan irra gahuu malan biyya isaanii akkamii akka gaggeessuu danda'an. Gaafas 2071tti harshii gubbaa baane maarsi gubbaattuu achi qubachuuf sagantaa qabani. Waan amma harshii ittiin deeman space science marree itti seenanii jiran. San duraa waamuma dhihoottuu biyyattii keessatti jechuudha. Tajaajilli mootummaa hundinuu digitaalaayiziin goona jedhaniiru. Midhaaniin of danda'u fakkeenyaaf amma biyya ofii keessatti midhaan isaan qaban xiqqaadha bakka biraarraa fidani. Kanaaf egaa midhaan akka itti argamu sanas biyya alaa dhaqanii lafa bitatanii haa ta'u liiz godhatanii bishaan akka ittiin gargaaramu. Waan hunda jechuudha teeknooloojii akka ittiin fidatan biyya ofii walumaa galatti guutuutti jechuudha dhibbaa dhibbatti. Sagantaa karoora waggaa 50 lafa kaayyataniiru. Egaa san keessattis immoo kukkutanii 2030 bakka irra gahuu qaban biyya isaanii garatti guddisuu barbaadan teeknooloojii guddina deemsa kana egaa jara kanatu mootummaa Itoophiyaatti hirkatee jira. Jara xiqqaatu 2051tti akka isaan yaadan bitaan taatee mirgaane nyaata isaanii kan ta'u biyya isaanii harka 90% biyyuma alaarraa fidane. Gaafa amma lollee Raashiyaa fi Ukiraaniyaa gaafa amma sababa koovidiitiin waa ciccitu. Rakkoon akka malee haala insis sosodaachise. Egaa kanarraa kan ka'e lafa barbaaduu walii gad deemuun isaanii waan hin oolle. Egaa jara kanatu akkanaa galutti mootummaa Abiy harkaa qaba. Egaa isaanis kophaa miti. Manneen ofii miliyoona tokko gad taate biyyattii xiqqoo sana gammoojjii siinuu yeroo yeroon itti babal'achaa deemaa jiru bishaan dhugaatii hin qabne. Sanaafis mala barbaadaa jiran kun kophaan jiranu humni biraas bira jiraachuu mala. Namni mirgaa fi falmatu bareedaadha. Ilmi namaa amma jirutti mootummaan amma jirutti mirga guutuu tolaan argachuun hin jiru kun beekamaadha. Ammoo qabsoonee gaggeeffamu kijibuma quba oole hoosisuu dhiisanii soba xixiqqoo warra namatti oofaa oolu kana tooftaa bara 1970 80 90 2010 2020 illee bara ammaa kana hojiirra oolchinaa jedhanii warra deeman yeroodhuma ofii yeroo namaa gubuudha. Biyyattiin sun eenyu irratti hirkattee jirti? Warri isiin irratti hirkatte takka mootummaan biyya sana jiru irratti hirkatte sirnaan beekuun ganda keessatti qabsaa'aa maarree faannootti iyyeessuma wal ajjeesee siinuma kan akka waan injifannootti himuun namni gurraacha ammallee akka aqlii hin qabnetti nama lakkoofsa jarri kun tiriliyoona hedduu warra qabu biliyoona hedduu dhuunfaan warra qabeenya qabu. Qabeenya qaban jechuun lakkii akkuma barbaanne mirga keenya dhiisnee diriirfannee teenya osoo hin taane akkamiin jara kana approach gochuu qabsoo bifa kan fakkaatutu san keessatti mirga uummataa argamsiisuu danda'a ka jedhu yaadanii warra deeman malee siidhuma ganamaaf galgala wanti xiqqoodhuma wal sossobanii deeman kun
gaariin ta'u egaa yoo seenaan isaanii akkaataa bulchiinsi isaanii walumaa galatti jechuudha utuu isin hin rakkisin dhiheessisii kana fakkaatti yoo hiree argadhe immoo sagantaatti aanuun akkamiin amma qe'ee ofiirraa bahanii bobba'anii jechuudha addunyaa bakka hedduu keessa biyya keenya Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Saawuz Afrikaa, Angoolaa, Koongoo, Ugaandaa bakka hunda jechuudha. Masriidha, Morokoodha, Aljeeriyaadha. Liibiyaa kana hunda keessatti warri soso'aa jiran kun maaltu akka isaan godhe maal barbaadanii beekuunis gaariidha. Warri mootummaa keessa jirtan nama kaaniin baandaa maarree jechuu dhiisaa. Masrii irratti hirkataniiru jettanii warra mormitoota keessan arrabsitan Masriin ofiisiitii jiruu isiitii immoo warruma Imiraatii irra hirkatte isinis somba Imiraatiitiin afur baafataa jirtanii gaafa wayyaanee loltanus gaafa rakkoon garaagaraas maallaquma fidanii achi kaa'anii invest godhanii kaampaaniin isaan bira jiru bakkuma fedhe irraa dhufu biyya waajjira isaa achitti himatuutis hin bira guutee jira. Wal arrabsuu jechuun akka amma nama 15th 16th century nama jiraatu waanuma wal bira jiru isiidhuma qofa laallataa isiidhuma irratti waa wal waraanaa xiqqoo ol guddisanii ilaaluun sila gaarii na fakkaata. Injifannoon hiyyeessa inni mootummaan hidhachiisee ergus hiyyeessa inni caakka keessa lolaa jiru hiyyeessa wal ajjistanii injifannoon bara ammaa kana himatu maal innifa meedaalaa. Warri Dubaay taa'ee biyyattii sanarraa waan jiru nyaachuu barbaadu naas isin achi keessa wal ajjeestanii injifannoo himattanu maalumanni kun yooma bayyana ta'a nama jechisiisa barris akka durii hin jirtu addunyaanis bakka durii hin jirtu qabsaa'uun gaariidha uummataaf mirgaaf jedhanii manaa bahuun babbareedaadha waan kabajamaadha ammoo waan bara fakkaatu hojjechuutuma waan caalaa. Yoo sanan taane tuma dhamaanu hafuuta uummataafis utoo waan godhin ofiis waan bobba'an sana bakka hin gahin warri mootummaa keessa jirus harka namaatiin akka malee dhaadachuunis gaarii miti biyya baay'ee mul'ateera gaafa ormee harka nama jala kaa'ee ol nama daddarbe suni harka kaasu lafa dhahuun dhufa sanaaf asuma deebi'anii dhiiroo rakkanne yerumatti hirkanne ammoo akkamiin walillee dandeenye waan isaan fidan irraas immoo waa coccorotaa jiruu keenyatti fuune keessa jalaan immoo of guddisuu dandeenya mari'achuun bareedaadha jechuudha.